walumaa galatti dhalaa kabajaa qabdu dhalaa naamusa ofii eeggattu bakka hundatti barbaadamtu bakka hundatti kabajaa qabdi abbuma feete yoo gaafattellee dhalaa akka fuuluu feetaawwatte dhalaa kabajaa qabdu dhalaa naamusa qabdu fuuluu fedhe si jaamale dhalaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa nageenyi rabbii bal'aan bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu. Arraba wani qabadee dhiyaatee seenaa bareedduu tan gartee keessi shidhaa barumsa guddaa qabu keessaafuu dubartoota keenyaaf barumsa ni taa'ee dhiyaata hanga dhuma viidiyoodha na waliin turan affeeraa kiyya. Egaa obaleen kiyyaa seenaa ajaa'ibaa qabadee dhiyaatee jira. Dubartii takka yuunivarsiitii keessa baratti hedduu bareeddin ishidhaa akkaan nama harkisa dhiironni achi keessa jiran ishitti dhiyaachuudhaaf irratti wal dorgoman wajjin haasa'uuf yookiin wajjin taphachuuf hatta sagalee ishii dhaga'uu fedhan bareedina ishiirraa kan ka'e jechuudha. Dubartiin turreewwan ishii qabdu nama hundaa wajjin taphatti akkasumas immoo akka dhalaa islaamatti qaama ishii satarattu foota isheen uffattu bareedina ishii kana dhiiraaf agarsiisuu barbaaddi. Daawwitiin yeroo hunda qabattee jalaan deemtiin daawwitii boorsaa keessaa amma baastee ilaaltee gammatti bareedina ishii kanatti. Dubartiin tun geelota yookiin hiriyoota sadii qabdi. Hiriyoonni ishii hundi hanga isheen bareedan bareedina qabaachuu baatanis garuu naamusa ofii eeggatan akkasumas dhiira wajjin hin laaqqatan. Hiriyoonni ishii sadeen hundi wayita barumsaa fixan boodatti heerumu. Garuu dubartiin tun hin heerumne wayita barumsa yuunivarsiitii xumurteen booda dhiironni yuunivarsiitii keessatti akkasitti ishii marsaa turan hundinuu ammaan tana ishiin gargar bahan. Egaa yuunivarsiitii irraa baateen booda isaanitti dhihaachuu hedduu yaaltee turte. Hatta isaan keessaa tokkotti heerumuudhaaf garuu tokkolleen kan ishii fuudhuu barbaadu hin jiru. Sababni ishiidhaa wayita barumsa barachaa turte sanitti jireenya jaalalaa gurbaa tokkotti dabarsee waan turte akkuma waliin beeknu dhalaan dhiiraa wajjin laaqqattu dhiirri hin barbaadu. Sah walalaa hiriyaa yookiin jaalallee ishii kan duraanii ishii dhiisee dhalaa biraa tan naamusa qabdu tan satarattu fuudhe. Tan inni fudhatu immoo dhiiraa wajjin laaqqattu hin barbaaddu ni siin jaalattu. Akkasumas immoo qaraatii quraanaa sirriitti qaraatee jirti. Hanga takkas irraa hafasdee jirti. Duuba guyyaa tokko jaalallee ishii kan duraaniitii fi saahibiin isaadhaa dhaabbatanii waliin haasawaa turan. Haasawa isaan haasawan kana akka tasaa ta'ee jaalalleen isaa kan duraanii dhaggeeffataa turte. Wanni isaan dhaabbatanii waliin haasawan saahiba jaalallee ishii kan duraaniitiin akkana jee gaafatan. Qoy sababnummaan ati gartee jaalallee tan duraanii dhiistee tana fuuteef maaliifi jee. Jaalalleen ishii kan duraanii akkana jiruun deebisaa ani dhalaan fuudhuu barbaadu tan naamusa qabdu tan ilmaan kiyya naamusaan naaf guddistu akkasumas immoo hadhaa naa wajjin dhadhamtu mi'aa duraan fedhaa deemu. Dubartiin ati baantu san immoo tan jireenya jaalalaa wajjin dabarse san yeroo itti dabarsuuf malee dhalaa akkasii akkamittiin fuudhaa deemu. Garuu eeggacha kana dhageesseen booda dubartiin bareedduun tun haalaan gadditi. Geelonni yookiin hiriyoonni ishii hundi biraa heerumanii ishiin hanga ammaa heerumuu dhabuu ishiitti gaddite ittis dhagahama. Yeroo kana immoo karaan ishiin irra jirtu kun sirrii akka hin taane hubattee waan itti jirtu hundas dhiistee gama qalbii deebitee qaama satarachuu fi akkasumas fooxaa matatti uffachuu eegalte. Dua Rabbi subhanahu wa ta'ala eefrishii sirrootiin booda jaarsa saaliha ishii razzaqiinii itti heerumte. Garuu hiriyoota ishii booda waggaa dheeraa teessee heerumte. Yaa obboleeyyan kiyya asirratti wanta jechuu barbaade tokko farantii dhalaan dhiiraa wajjin laaqqattuu fi dhalaan dhiiraa wajjin laaqqanne garaagarummaan isaanii maal akka ta'e dhalaan dhiiraa wajjin laaqqattu carraan ishii heerumuu qabdu parsantii dhibbarraa hangam akka ta'e dhalaan dhiiraa wajjin laaqqanne carraan ishii heerumuu qabdu parsantii dhibbarraa hangam akka ta'e walumaa galatti dhalaan kabajaa qabdu dhalaan naamusa ofii eeggattu bakka hundatti barbaadamtu bakka hundatti kabajaa qabdi abbuma feete yoo gaafattellee dhalaa akka fuuluu feetaawwatte dhalaa kabajaa qabdu dhalaa naamusa qabdu fuuluu fedhe siin jaamale dhalaa kabajaa qabdu dhalaa naamusa hin qabne fuuluu niin fedhaa siin jaajee hin yaadu. Warri viidiyoo kana jaallattan laayik godhuu dagatina yaada qabdan koomatti gubbannaa barreessaa isinirraa qeebala. Warri viidiyoo kuchiniittee yaada guddaa of keessaa qabaa sheer godhuu dagatinaadha. Rabbi jechuun isin jaalladha hanga viidiyoo biraa wal galuutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.